waraanni murna bilisiginnaa godina lixa Wallaggaa onoota adda addaa keessatti uummata nagaa ajjeechaa saamichaa fi reebichaan dararaa jiraachuun barame. Jaalaawwii Mahmud waan qindeeffatte qabdi. Murni Impaayera Itoophiyaa afaan qawween fedhii uummataa malee bulchaa jiru Oromiyaa keessatti dararaa himuuf nama qaanessu uummata nagaa irratti raawwachaa jira. Gocha badii isaa kana lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa ona Gimbii keessatti itti fufuun qeerroo Oromoo tokko badii malee ajjeesanii jiru. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmed kaleessa ganama fulbaana 18 2022 ona Gimbii ganda Hooree jedhamtu keessatti qeerroo iddoo isaa Kidaanee nama jedhamu ajjeesanii gatan. Murni faashistii kun ajjeechaa raawwachaa jiruun alattis godinuma lixa Wallaggaa ona Begii keessatti dheengadda fulbaana 17 2022 saamicha geggeessaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Begii ganda Duwwaa lama keessaa maqaa maatii keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun mana obbo Gammachuu Abarraa jedhamu cabsuun qarshii 90,000 fi boba'aa baarmeelii tokko fudhatanii jiru. Qarshiin kun qarshii isaan afoosha keessatti buusii ji'an buusuun kuufatanii argatan yoo ta'u, maallaqa sana osoo haati warraa obbo Gammachuu boossuu fuudhanii ishee ammoo tumuun abbaa ishee qabanii gara mooraa isaaniitti geeffataniiru. Kana malees ona Qondaalaa magaalaa Qondaalaa keessatti dheengadda fulbaana 17 2022 waraanni murna bilisiginnaa dirqina hawaasa waltajjii baasee olola itti afarsuuf yeroo jedhutti uummatni harkaa waan tamsa'eef reebicha irratti geggeessuun kaleessa fulbaana 18 2022 baadiyyaa ona Qondaalaa keessa naanna'uun dhukaasa gurguddaa dishqaa dabalatee gaaratti tumuun uummaticha goolaa turu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa gabaasaniiru. Onoota Arsii lixaa fi ba'aa keessatti saamichaa fi iraarri maqaa ilmaan keessan leenjii waraanummaaf ergaa jedhuun ammaate. Bal'ina isaaf Jaalniimoonaa Faayisaa. Gareen maafiyaa beekamtii uummataa malee aangoo siyaasa impaareetti irra jiru oolee bulee dararaa uummata Oromoo irraan ga'u jabeessuu malee uummanni Oromoo aara galfate akka buluuf hojjate hin beekum. Murni badiisa uummata Oromoo barbaadu kun dhimmoota siyaasan mataa goolaa fi ajjeechaa irraan ga'uun cinaatti godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti maallaqa deeggarsa raayyaa ittisa impaareetti jechuun tokkoon uummata irraa maallaqa guuraa jira. Kana malees magaalaa Shaashamannee keessatti daa'imman umuriin isaanii hin geenye daandii irraa qabuun fi gandoota baadiyyaa irraa fidanii waajjira poolisii tursiisuun leenjiif fe'aa jiraachuu maddeen ibsaniiru. Godina Arsii Baa'ona Arsii Roobee keessattis kaleessa fulbaana 18 2022 murni faashistii kun saamicha kan geggeessaa turan yoo ta'u, mana gad dhaabbatu cufatti qarshii 5,000 ramaduun uummanni dhiphina keessa galee jira. Uummanni aanichaa kanneen magaalaa jiran dabalatee nuti maallaqa hanga kana ka'u lafa finnee kan falluu hin qabnu yoo feetannuudha jechuun fincilaa kan jiran ta'u maddeen ibsuun lolli hoogganaan faashistii PP Abiyyi Ahmed olaantummaa Amaaraa mirkaneessuuf geggeessaa jiru nu in ilaallatu. Impaayera diigamaa jirtu keessatti humnaa fi qabeenya keenya biyya keenya Oromiyaa ijaaruuf olchina malee daboo alagaaf lubbuu akkasumas qabeenya keenya illaannu dararaa nu irraan ga'aa jirtan nu irraa dhaabaa jechuun komee kaasaa turuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa godina Arsii Ba'aa dabaluun ibsaniiru. Godina Ba'aa Wallaggaa ona Guutoo Giddaa keessatti waraanni PP fi finxaaleeyyiin Amaaraa waliin ta'uun saamichaa fi manneen uummataa gubaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Murni Impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru bilchiginnaan fedhii aangoo qabuuf jecha lubbuu ilmaan Oromoo fi qabeenya isaanii barbadeessaa oolu humnoota finxaaleeyyii Amaaraa dabalachuun hojii isaa farrifamaa kana itti fufee jira. Haaluma kanaan fulbaana 17 2022 godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda Tsigee jedhamtutti finxaaleeyyoonni Amaaraa humnoota bilchiginnaa waliin ta'uun uummata Oromoo naannichaa irratti dhukaasa irratti banuun saamaa fi qeerraa buqqisaa turan. Akka har'aatni biyyoolessa Oromiyaa jiraattota tokko dubbisetti fulbaana 17 ganamaan humnoonni finxaaleeyyii dhukaasa banuun saamicha isaan irratti geggeessaa akkasumas qe'ee isaanii irraa godaansisaa turuu dubbataniiru. Humnoonni finxaaleeyyii kun yeroo rasaasa fixanitti itti aanaan bulchiinsa aanaa Guutoo Giddaa kan ta'e obbo Tashoomee Booboo nama tokkoof rasaasa 220 kennuufiin faannoo 150 ta'an meeshaalee waraanaan tumsaa jira.
itti gaafatamaan nageenya aanichaa Adam Faayisaa kan jedhamus waraana bilchiginnaa waliin duula kana qindeessaa kan ture yoo ta'u, aanuma kana ganda Haroo Folaa jedhamutti fulbaana 16 2022 konkolaataa 2 Obaamaa tokkoo fi Ayzuuzu tokko saaman. Kaleessa fulbaana 18 2022 ganda Keenaaf keessatti finxaaleeyyoonni humnoota murna bilchiginnaan deeggaraman manneen qonnaan bultoota hedduu gubuun barbadeessuu isaanii arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dararaan toora bilbilaa fi konkolaataan dhabamuun uummata irra ga'u itti fufe. Bal'ina isaaf jaallichitii bantii. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti sababa addaan cituu quunnamtii bilbilaa fi hanqina konkolaataan wal qabatee daa'imman, maanguddootaa fi haadholiin garaatti baatan rakkoo akkaan ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Haaluma kanaan gatiin konkolaataa hanqina konkolaataa irraa kan ka'e magaalaa Shaambuu hanga Jaartee qarshii 600 yoo ta'u, magaalaa Shaambuu hanga Amuuruutti qarshii 1,000 deemamaa jiraachuu fi gatii kana haala kam keessattiyyuu arganii akka hin beekne jiraattonni dubbatu. Erga humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa godina kana keessatti rakkoo garaa garaa uumuun lubbuu namoota hedduu balleessaniin wal qabatee murni bilchiginnaa naannoo Oromiyaa nageenya uummataa tiksuuf tarkaanfii fudhate tokkollee kan hin qabne yoo ta'u, ammas tajaajila hawaasni naannoo dhabee rakkachaa jiruuf furmaanni kenname hin jiru. Murni bilchiginnaa bakka fedhetti quunnamtii bilbilaa deebisee iddoo hin barbaanne irraa kutuun maatiin akka waliin hin yaafanne gochaa jira. Maqaa lola kaaba impaayirattiinis konkolaattota abbootii qabeenyaa hedduu dirqamaan qabanii gara daangaa Tigraayitti geessuun rakkoo tajaajila geejjibaa hammeessanii jiru. Geejjibni baay'inaan argamuu dhabuurraa kan ka'e gatiin qaala'uu irra darbee bakka taa'umsa seeraan murtaa'e walitti fe'aa waan jiraniif maanguddoo daa'immanii fi haadholiin ulfaa rakkachaa jiraachuu jiraattonni himu. Torbee darbee kabaja bara haaraa habashootaa irrattis godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Saqalaa keessatti waraanni faashistii PP dhuganii machaa'uun walii isaanitti osoo dhukaasanii lubbuu namoota nagaa 3 galaafachuu jiraattonni naannichaa dabaluun ibsaniiru. Godinaalee Arsii fi Arsii Lixaatti maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun saamichi uummata irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni ni komatu. Tibba kana raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa taasisaa jedhamuun hawaasa qaala'insi jireenyaa qoraa jiru irraa dirqamaan maallaqa sassaabaa akka jiran jiraattonni godina Arsii Lixaa fi Arsii irraa OMN dubbise ni himu. Jiraataan magaalaa Dodolaa irraa dubbifne akka himutti caasaan mootummaa uummata baadiyyaa fi magaalaa Dodolaa keessa jiraatu irraa maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin qabeenya saamaa jira. Gandoota baadiyyaa aanaa Dodolaa keessa deemuun nama tokkorraa birrii 1,000 hamma 1,800 gaafataa jiru kan jiru maddi odeeffannoo OMN kun magaalattii ammoo dafqaan bulaa 500 hanga 1,000 daldala ammoo 2,000 hamma 10,000 gaafataa jiraachuu hima. Nama maallaqa kana hin kaffallee deeggartoota wabootii jechuun hidhu yookaan immoo ilmaan isaanii keessa dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti erguu jechuun dubbata. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee 17 keessatti qabeenya sababa waraanaatiin manca'e deebisanii dhaabuuf birriin biiliyoona 38.5 caalu akka barbaachisu mootummaan naannichaa beeksise. Waraana waggoottaniif naannoo biyyattii hedduu keessatti deemaa jiruun Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii 6 keessatti rakkoo cimaan dhaqqabuu kan akeekan qorannoowwan hedduun seektaroonni mootummaa 2 jechuunis fayyaa fi barnoonni akka jabaa miidhamuu isaaniitu dubbatama. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa namoomaa UN Ochaan gabaasaa ji'a bitootessaa keessa baaseen lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa qofatti buufataaleen fayyaa fi manneen barnootaa dhibbootaan lakkaa'aman barbadaa'uu fi barattoonni 100,000 lakkaa'aman barnootaan ala ta'uu beeksiseeti jira. Waraana kaabaa Itoophiyaa keessatti hirmaachuu fi dhiibbaa mirga namoomaa jabaa geessisuun himatamaa kan jiru mootummaan Eertiraa loltoota Somaaliyaa kan bara pireezidaantii duraanii Farmaajoo Asmaraatti ergaman akka hin deebine dhorku pireezidaantiin Somaaliyaa haarawni Hussein Sheikh Mohammed beeksisani.
Waraana marsaa biraatiif kaaba Itoophiyaatti godhamaa jiruun loltoota Eertiraa kan umriin 55 gadi ta'anii fi eeggattummaan jiran hundumaaf waamicha kan dhiyeessan pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqii loltoota Soomaaliyaa hin deebisu jechuun akkaan yaaddessaa ta'eeti jira.